Namoonni baay'een komantii jalatti barreessu jiran. Jarri ni kaaya dhoo isaadhaan wal godhatanii roozaan sa'iduudha garaa qabdii unfaa sumaan mabruuk jedhaanii akkuma argitanitti maashaallah tabaarakallaa. Sanuu ani ijoollee durbaallee baay'ee jaalladha. Garuu kan sa'idoo dhiiraa amma kun dhiira garaa qabaatu dinaa jiran. Haadhiin isin jedhani waan durba isin jedhan si'a. Akkam jirtu nagaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaban galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa jiraatuun isiniin jedha jirtu isinirraa badeen jira moo samana kana biizii mantaa beektanii baay'uma tokko biizii ta'a kaleessa waa baay'een argaa oole garuu yeroon dhabe jechuudha yeroon irraa hojjedhu waa baay'een argee saayidoo intini qalabatti godhatullee argeen ture ayyuu jaaba uffattee raawwattee akkasittiin fah jettee fashfash jettullee argeen ture. Garuu yeroon arganne jechuudha. Yeroon arganne maalan godhare. Yeroon dhabe amma immoo roozan arge jalqaba irratti argitaniirtu miti jalqaba irratti viidiyoo isaanii. Saayidoo faana dhoksaadhaan nikaa godhannee garaatti baadheen jira. Ulfa ji'a afurii gara shaniititti deemaa jiratte. Saayidoon eessatti ji'a afurii gara shaniititti yoom waliin jiraachuu jalqabdaniiti. Maafa saayidoo sodaadhe. Saayidoo wanni nan sodaadheef maayinni Sumayyaa sodaadhe miti. Sumayyaan naan loltee yookiin immoo Sumayyaan na dhorkitee yookiin Sumayyaan waan agooti jedheetii miti. Kanan ani saayidoo dhiise. Dheengadda maal jettee turte Habibti? Sumayyaa waan naan jette qabdi, waan na sodaachiste qabdi. Yoon waa'ee ishiin naan jette sana namatti dubbadhe, namatu wal lolaa jechaatiin turreeti. Maal jechuudha? Maa inni haasan akkanaa kuni maalidha? Maalidhaan too waan saa olii wallaalle? Maalidha waan saa oo? Gaafii guddaa jechuudha. Garuu jechuudha saayidoon kaleessa ijoollee viidiyoo eegala kiseeraa irra hin argine garuu har'a sanii badaa wallaanii irra hin turre hin argineen jechuudha. Garuu intala bareedduu tokko garuu kiristaana fakkaatti mucattiin rifeense mee amma jechuun saayidoon kun jechuudha warra kiristaana warruma amantaa safaatiin wal deemu otoo fuudhee gaarii dhabeettanii warra kiristaanaa faana dhaqee akkasumaan bilaashotoo akkasumaan qalbii keenya nu rarraasu baate nuti achi kaanee gaafa inni dhaqee raawwate nama tokko faana walitti dabalame har'a nama tokko faana isa argine har'uma kana kaanee harka rukunnee olutaallee gadutaallee raawwannee isaa gammanna. Gaafa guyyaa lama bulle inni qaata dide yookiin ishee dida yookiin isa dida waan masaa wallaalle jechuudha kaamuma harka rukunnee kamiif akka dhiisnu walii isaa wallaalle isuma dhugaan siniin jedhama isuma kamiif harka rukutee isa kamiif akka dhiisnu walii isaa wallaalle jechuudha amma maal jechaa jirti roozanii ani saayidoo sodaadhee miti Sumayyaadha fi saayidoo waan irraa sodaadheen qaba dhageessanitti waan maal akka isheen jette saayidoon gaafa dhalaa argee odoo ana faana dhaabatee jiru ijjisaa faana deema. Osoo nani bira dhaabadheetii jiru anaan na dhiisee raawwatee dhalaa duukaa deema ijjisaayi. Saayidoo maal godhaa jirta? Maal akka hojiin kee maalidha? Maal laalaa jirta? Wiis wanta tokko achi ilaalaa jira. Wanta tokko achi ilaalaa jira jedheetuma faana kutee deema. Har'a yoo akkana kananani etoo nan ittiin dabalamee akkana na godhee gaafan itti dabalamee gaafan manatti galee yoo fuudhetu manatti fide maalan godha saayidoo 4 fi 5 9 gadi hin qabu kanaa gadiyyuu gadi kanaa gadittiyuu yoo kana ol ta'e malee gadi hin jedhu dhalaa duukaa fiigaa baay'ee dhalaa re'aallata egaayyuu namni ijjisaa dhalaa duukaa fiddu namni dhalaa jaallatu akkamitti jaalala wallaala Sumayyaan jaalalan beeku maaliif jette anaaf gaafii jechuudha kun jaalalan beeku saayidoon jaalalan beeku jechaa turte miti Sumayyaan inna namni otoo dubartiin akkam bareeddu isa bira jirtu dhalaa duukaa ijjisaa fi maalidha wanti biraa maal barbaada jaalala akkamiitiin kan dhalaa biraarraa barbaadaa jiru Sumayyaan garuu dubartii duukaa fiigaa dhalaa duukaa fiigaa dubartii manaa fi yaaddu yookiin immoo baay'ee hamaadha wanta biraarratti jechuudha jira miti reekana jedhanii aannan adii jedhanii amma himanitti hin ta'uti wantoota irratti inni aardii ta'e dubbachuu sodaadhuma jettee kana jettee dubbachuudhuma sodaadha jetteeti
jaalalan beeku jette. Saayidoon bakka hin danda'amu naman waan hin danda'amne jechuudha beektani. Waan hin danda'amne jechuudha. Amma maal akka hirtaa dhageessanii roozan sagaluu gadi san qabu jettee bara. Sagaluu gadi san qabu jette. Maal inni hoo nama miti isin? Indee kan namarraa waan adda ta'e wayiiti immoo Saayidoon itti kunuyyuu gaafii natti ta'e iyyuu waan namarraa adda ta'e wayii qaba namni kun ana gaafiidha kuni. Annaa garuu immoo guyyaa kaleessaa intala waan ta'e qabee akka waan qalabatiitti godhachaa jiruuf fakkaata akkuma arginetti viidiyoo hojjetanillee ta'ee hin beeku chaanala isaa irratti intini godhee ture poostii godhee ture jechuudha suuraadha. So annaa haalli garuu argine viidiyoo galakkisan irra jechuudha tarii namni argitan jiraattan hin beeku malee ani argine ayyuun immoo akkuma argitan hamuu faana shaashan baay'ichaa jirti. Hamuun akkuma beekamu sarpiraayiz ishii godhee jira jechuudha. Uffata jaabaa fidee fi abaayyaa fi jaabaa fideef jechuudha sixootadha. Amala bareeduudhaan gammachuudhaan irraa fudhatteetti. Egaa namatti tola. Gaafa beektani namni walis dhabee walis miidhee gaafa immoo deebi'ee jaalala bareedduu waliif kennu nama gammachiisa jechuudha. Amma ayyuu fi hamuu gaafa ilaallu hamuun hanga manaa kotochee ishee baasutti hanga waa meeqa ishee intini jedhutti ga'eetii jira. Haa ta'u malee immoo har'a deebi'ee jaalala isheedhaaf qabaate jechuudha. Baay'ee ishee jaallateeni. Ayyuun akka nama jaalalaa taate ayyuun akka nama gaarii taate nama warra isheetiif illee akkasuma boruuf illee immoo maatii isaatiif illee akka nama gaarii taate dubbataatii ture jechuudha akka nama gaarii taatu jechuudha. Sanarraan immoo amala qabeettii akka taate bareedduu akka taate aamilee ishiitiif jechuudha waa baay'ee jechaanitii ture akkuma dhageessanitti baay'ee nama gammachiisa jechuudha beektani. Des nameedha baay'uma tokko jechuudha. Viidiyoo isaanii ilaalan gadhumaatti taa'ee ilaalee ture baay'uma tokko na gammachiise. Kana duwwaa miti viidiyoo garaagaraa akkasuma quraana irraa isheen dubbisuu dandeessu siifin kenna jedhanii jira. Toleetteetti jechuudha waan hundumaanuu toleetteenitti jirti. Nama gammachiisa akkasitti gaafa waliigalteedhaan wal jaallatanii waliigalteedhaan walitti dhufanii baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Garuu tokko jaallatee tokko hin jibba yoo ta'e oduma mana tokko keessatti galanii waliin jiraachuun hin danda'amu. Soba jechuudha wanti hundinuuyyuu sobaa dubbisu waan sobaatiin deema waan ta'eef waan hin barbaachisne irraa jechuudha. Amma Sumayyaa fi Saayidoon akka jedhamutti Sumayyaan akka jaalala isaa qabdu sodaattee ammas Saayidoon booda namiidhaa laata waan anani aga kana isa faana isa rakkiseef ilmoo isaarree dhoowwadhee isarraa illee fagaadhee aga kana waanan tureef waan aga kana isa angalaatta'eef na rakkisaa laa. Kan jettu sodaatteeti malee Sumayyaan Saayidoo baay'ee jaallattiini jechaa jirti jechuudha. Roozanii baay'uma tokko jaallattiini otoo jaallachuun ni baattee isa barbaada yookiin immoo gaafa namni tokko isatti dhiyaate nama sana duukaa hin deemtu. Ammas immoo akka jaalala isaa qabdu himaatii jirti gan ishiitti himuu dandeessi jechuudha. Isaan hiriyaadha waan ta'aniif itti himuu ni dandeessi akka jaalala isaa qabdu jechuudha. Maaliif shakkii keessa isheetti ishee uume aga kana isaan galaatte aga kana isa rakkisee tarii booda na miidhuu danda'a kan jettu sodaa keessa isheetti uumuu danda'a malee akka isa jaalala isaa qabdu bargat isheetti himuu dandeessi. Haaluma kanaafuyyuu isheen akkasitti dubbatti ta'uu danda'a jechuudha. Nuti wanti irraa beeknu tokkollee hin jiru. Innaa Sumayyaan ammas balleessisiin qabdu hedduudha. Maaliif yoo ta'e dhugumaan nama kana jaalala isaa qabdu yoo ta'e ilmoo isaallee argisiiste ofishaatiif irree otoo itti deebite haala seera qabeessa waliin jiraatte namatti tola. Wantoota baay'ee akkasuma waan namni hin qabne waan hin jedhamne waan hin godhamne gochuurraa nama sana faana itti deebitee ittiin jiraachuun ishee barbaachisaa gaariidhaan jira. Haa ta'u malee akkuma argitan Saayidoon ani yoon si fuudhus baadhee nama biraa fuudhuun kun hoolu jedheeti dubbateefii jira. Egaa akkuma argitan kun nama biraa faana suuraa isaa poostii godheetii ture argitanii jirtu. Bargit viidiyoolee gallakkiseef kan hin beeku hin argine badaa onlaayinii irra turre waan ta'eef garuu yoo Roozaas fuudhuu baate akka inni nama biraa fuudhuuf karoora qaba jechuudha. Maaliif namni kun taa'ee nama intini jechuu miti. Yeroo kanatti dargaggeessaa yeroo isaatti fayyadamuu qaba jechuudha. Yeroon immoo namarraan darbiti taanan deebitee namaaf hin dhuftu.
kamiyyuu jechuudha yeroo ofitti yoo fayyadaman malee namarra yoo